Salaata keessa attahiyyaanni afur yeroo itti dhufu jira. Si mudatee beekaa? Yoo si mudanne garuu ni jira. Haala kamii salaata kam keessatti? Namni yaa deebisa. Atis yaaduu dandeessaa sheekaa moodarra gaafadha. Sheeyini ni beekaa yoo ta'e ati moodarra naa deebisuu dandeenya. Meera naa deebi gaafadha. Attahiyyaata yookiin tashahuda afur yeroo sirra yoo jira yeroo si mudatu jira. Attahiyyaata afur kan haala kamiin teessaa salaata kam keessatti immoo si qunnama? Ispeeshaalii taraawee keessatti jedhee yaada. Salaata magribaa keessatti. Salaatuma ishaa'eeti asrii dhuhri. Walitti dabartee irratti. Ati salaata tokko keessatti? Salaata tokko na gaafatte. Salaata tokko keessatti tashahudni afur yeroo itti dhufu jira. Salaata iidaati akkasiniiti. Salaatuma afran rakaa afurii keessatti hogguu rakaa lammaffaa dhaqqabatte jeetii yaada. Fakkeenyaaf akkamitti? Yoomni rakaa akkas dura salaatee ati hogguutti ati rakaa lammaffaa ta'e tashahuda afur akkamitti ta'uu danda'a? Hogguu inni rakaa lammaffaa dhuftee hojjeteente attayyaa tokko teessa. Ol ka'eeti. Rakaa lamaan duraa fixeeti attayyaata irra jira. Rakaa tokko salaatee lammaffaa dhaqqabatteeti. Lammaffaa irra dhaqqabatte attayyaata sin dabarre jechuudha. Tashahudni sin dabarre. Tashahudni tokkollee sin dabarre isaan hojjetu. Afur jeetii yaadu. Sadii ta'a akkasitti. Afurii kana egaa itti deebisaa. Haa yaaluun dandeessanii salaata magribaati garuu. Salaata magribaati. Attahiyyaata meeqaffaa irra yoo dhaqqabde attahiyyaata afur ta'uu dandeessa. Attahiyyaata macarrashaa irratti yeroo isaan salaam baachuuf kaan isaanii jilban qabatee yoo datti allaa koo itti dhaqqabde. Attahiyyaata dhumaa. Attahiyyaata yookaan dhumaa yoo gara salaata sadii siyaafame rakaa sadii siyaafa. Kaatee meeqa guuta lama salaata afur ta'a jechuudha laal jechuun. Magribni sadii mere normali magribni sadii kadhumarra dhaqqabe kadhumarra dhaqqabe kadhumaa wajjin attahiyyaata jedhee mere tokko inni akka tokko naa herregama ka magribaa damo tokko barra kaasee waan attahiyyaata dhaqqabdee mere attahiyyaata dhumaa dhaqqabdee rakaan si dabartee mi haaya kaatee yoggaatti guuttatu waggaa imamni salaama baafate meeqatti guuttatu sadiitu guuttata lamatti guuttata rakaa lama salaatteeti lakki tokko irratti dhaqqabee bara attahiyyaata isaanii attahiyyaata macarrashaa isaa wajjiru dhaqqabee mere wajjin attahiyyaata jedhaa mere attahiyyaata tokko kaza attahiyyaata tokko attahiyyaata sadi dammoo ganaa kophaan lafarraa kaasee jedhaa mere magriba sadi akkamitti akka hariyaatti taa'ee waan na dura jilba qabatanii gabbu'aniif akka hariyaatti jalqaba miriyaman kana sadiinu kanaafuu sadi attahiyyaata sadi ta'a san wajjin afur. Kaatee rakaa rukuu irra dhaqqabdee mi rukuu irra takka dhaqqabee jette attahiyyaata dhaqqabta boodaa jechuudha rukuu illee dhaqqabee jette eegasii. Takka salaattee jirni haa jennu. Kanaafuu yoggaa imaamni salaama fate ati meeqatti guuttata takkatti guuttata jechuudha. Takkatti guuttee kaateeti lama sii ta'e mi? No. I mean ani maal wanta jechuu barbaade laal afur akkamitti naan hin jettu. Namni kun na dura yoo jilba qabatanii bu'an isaa wajjin dirqama ta'ami. Taa'ee miree attahiyyaata tokko jedhi. Magribni sadii qaba. Magriba sadii wajjin afur. Isaa tashahuda macarrashaa irra jiru yoo alaa dhiqattee ooluu seentu taate tashahuda sanarra dhaqqabdee lafaa kaatee. Sudah rumah itu. Yeroo isaan sadii daagaa. Sadii dhufaasi? Ati haa? Magriba. Haya magriba akkamitti? Magriba akkatti? Akkatti afur ta'uu dandeessu. Rakaa xumurratti dhaqqabda. Rakaa xumura moo tahiyyaa xumura? Attahiyyaa xumuraa osoo hin ta'in rakaa takka si dura salaatanii rakaa lammaffaa irratti gisee isaan ta'an rakaa lammaffaa moo attahiyyaata lammaffaa? Attahiyyaata tokkoffaa jechuu isaanii. Attahiyyaata tokkoffaa yeroo isaan ta'an attahiyyaata tokkoffaa irratti dhuftee isaanii wajjin teessa. Yeroo san gisee kaatee ammas lammaffaa isaan lamaffaanii ta'anii salaamata yeroo isaan baafatan ati kaateet taraa ammas lammaffaa kan kee teessee xumuraa kan keetis lafaa kaataa asichiin akkasitti afur guuttatte. Guute? Guute? Sadii. Afur. Ayaati biraatiin qaba sirriitti. Xayyaan afur hin jiru. Afur hin jiru hin jiru. Jira. Namitti yoo. Ni jira. Bakka jira. Ayyee. Hirmaataan biraa gaaffii kana deebisuuf ni yaalaa jee jira. Haala kamiin salaata kam keessatti? Gaafiin ibsa. Gaafiin tashahudni yookiin attahiyyaat afur yeroo itti suqunnamu jira salaata keessatti. Salaata kam keessatti ammas haala kamiin afur ta'uu danda'a?
salaata magriibaa keessatti afur ta'uu danda'a. Hayyee. Imaama rakaa tokko tayyaata ta'anii Badhaasa qaba yoo deebiste. tayyaata ta'anii erga isaan ol kaanii booda Hayyee. Takka ta'anii jiran. isaanii tayyaata taa'uu jiruun dhufeetti yaadde. Tayyaata jidduu. Tayyaata jidduu. Jidduu sun ta duraamu ta booda. Tayyaata lama qaba magriibni. Lama. Tayyaata jidduutti irratti hin dhaqabe. Hayyee. Kan Tayyaata jidduu akkam? kan xumura kan jalqabaati miti kan isaaniif xumura jiru. Hayyee kan isaaniif xumuraa jeega. Hayyee. Irratti hin dhaqabe. Salaata deddeetiin. Rakaa raawwata kan dhaqqabne. Rakaa tokkoon irraa dhaqabadha. Hayyee. Rakaa tokko isaan bira gattaatiin wajjin ol ka'ee rakaa tokko salaatee gattaa ammallee attayyaata ta'an isaan salaamata baafachuudhaaf. An amma isaanii wajjin gattaatiin san duras tokko wajjin taa'eetiin jira isaanii taa'u jiran bira gattaa'e. Ammas deebiitiin ka'ee rakaa tokko wajjin salaatee gattaa'e. Gaafa kana gaafa ol ka'e lammata rakaa lama guutadheetiin jira. Rakaa lama guutadheetiin jira. Rakaa lama guutadheetiin jira jechuudha kanaan. Ammas ol ka'eetiin gaafa isaan salaamata na biraa baafatan attayyaata gattaa. Amma rakaa lama bu'ee waan ta'eef. Isa rakaa sadi bu'eetiin jira mire isa kan rakaa xumuraatiin ol ka'ee gattaa. Haala kanaan afur ta'amaa jechuudha. Kan magriibaati. Zuurii keessatti Zuurii keessatti hin argan. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo qophii keenyatti akka bohaaraa jirtan abdii qaba. Egaa gaafiiwwan garaagaraa gaafachaa turree jira. Obboleeyyan keenya hedduullee yaalaa turaniiranii gaafii saffisaan jedhamu namni laafuun lafaraaf. Gaafii namni hedduun deebisuuf yaalaa turanii garuu namni hedduun hin deebisne namni tokko lama yaalee jira. Gaafii san immoo deebisuu barbaada. Gaafii sanillee tashahuda yookiin attahiyyaata jechuudha. Wal qabatee gaafii hangaa fadhisanii salaata magriibaa keessatti nama qunnama attahiyyaata afur yeroo itti teessu jira jechuudha. Haalli inni nama mudatuun imaamni yoo salaataa jiraate jechuudha attahiyyaata duraa keessatti jechuudha. Rakaa raawwata kan dhaqqabne attahiyyaata taa'u jira imaamni. Egaa wajji teessaa attahiyyaata jechuudha. Imaamaa fi rakaa tokko hafeeraaf siif immoo sadiitu hafaa jechuudha. Kanaafuu attahiyyaata maa wajjin teesseetiin yoggaa ol kaatu imaamni takka itti guuttate jechuudha. Takka itti guuttatee ammas attahiyyaata ta'a attahiyyaata lama sii ta'a jechuudha. Eega si'aata immoo meeqa siyaafa lamatu siyaaf ol kaateeti takka itti guuttataa jechuudha. Akka lama sii ta'uuf attahiyyaata salaata magriibaatiin attahiyyaata taa'uudhaaf jechuudha. Egaa attahiyyaata hogga teessu attahiyyaata meeqa sii ta'uu deema jechuudha sadii jechuudha. Eegas rakaata akka siyaafa amma rakaata akkaan siyaafan san immoo kaatee hoggatti guuttatte ammas boodarratti attahiyyaata teessaa jechuudha. Duuba meeqa ta'a afur ta'a jechuudha. Obboleessa keenya kan deebisuuf yaale hedduu galatoomii turtii gaarii qophiiwwan hafan wajjin.